hunda dura nageenyi kiyya isinaa qaqqabu qophiin qophii waamichaati. Kabajamoo obbo Yaadataa Junaydii waa hunda kan ka'e naatu siif cufanaan jedhanii jiru. Naa galatoomfadha. Jabaya gameessa namaa jabaan gocha isaan jajamaa jiraate saba sammuuf qabeenyaan yaadataa Junaydii sabboonaa saba gocha waa maraannoo ta'ee fakkeenya yaadataa Junaydii sabboonaa saba gocha waa maraannoo ta'ee fakkeenya. Eeyyeen isuma yaadataa Junaydii jiraadhu barkuma. Eeyyeen. Kiristaanan jettu khaanatu muslimaa hundi siif tokkuma guutuun ilma namaa barsiifatni keenya gaarii nama aarsaa jaba jiru dhiise erga du'e faarsaa goota gaafa qabsoo qeerroo duuba jiru arras goota ati kan si caaluun jiru arras goota ati kan si caaluun jiru. Eeyyeen isuma yaadataa Junaydii jiraadhu barkuma. Nadi galchumaa fi gara laafumaan kee yaadataa Junaydii jechuma kamiina si ibsa waa'ee kee yaadataa Junaydii kan dhukkubsataa fi rakkataa gargaaru yaadataa Junaydii dhaloonni si faarsaa baruma baraanu yaadataa Junaydii. Eeyyeen isuma yaadataa Junaydii jiraadhu barkuma. Eeyyeen isuma yaadataa Junaydii jiraadhu barkuma. Eeyyeen isuma yaadataa Junaydii jiraadhu barkuma. Jabaya gameessa namaa jabaan gocha isaan jajamaa jiraate saba sammuuf qabeenyaan yaadataa Junaydii sabboonaa saba gocha waa maraannoo ta'ee fakkeenya yaadataa Junaydii sabboonaa saba gocha waa maraannoo ta'ee fakkeenya. Eeyyeen isuma yaadataa Junaydii jiraadhu barkuma. Eeyyeen. Kiristaanan jettu khaanatu muslimaa hundi siif tokkuma guutuun ilma namaa barsiifatni keenya gaarii nama aarsaa jaba jiru dhiise erga du'e faarsaa goota gaafa qabsoo qeerroo duuba jiru arras goota ati kan si caaluun jiru arras goota ati kan si caaluun jiru. Eeyyeen isuma yaadataa Junaydii jiraadhu barkuma. Nadi galchumaa fi gara laafumaan kee yaadataa Junaydii jechuma kamiina si ibsa waa'ee kee yaadataa Junaydii kan dhukkubsataa fi rakkataa gargaaru yaadataa Junaydii dhaloonni si faarsaa baruma baraanu yaadataa Junaydii. Eeyyeen isuma yaadataa Junaydii jiraadhu barkuma. Eeyyeen isuma yaadataa Junaydii jiraadhu barkuma. Eeyyeen isuma yaadataa Junaydii jiraadhu barkuma. Hunda dura nageenyi kiyya isinaa qaqqabu qophiin qophii waamichaati. Guyyaa alhadaa April 27 Ebla 19 magaalaa Hararitti qophii waamichaa guddaatu jira. Nutis akka hundeessitoota baankii Raamis kanatti baankii kana wajjin sirriitti hojjechaa jirra. Isinis uummanni keenya sirriitti baankii kana wajjin dhaabbatanii hojjechuu qabdan. Baankiin tun akka duratti isin beeytanii miti. Baankii tana
sirritti irra duunee hojjennee walqixxeessinee amma bulchiinsi hundi haarawa baankota biyya kanaa gurguddaa kanaa wajjin walqixxaattee waliin makamtee jirti. Wanni sirraa irrate uummanni isii itti fayyadamuu qofa. Baankii kana sirritti itti fayyadamaa. Akkumaan reefu jeetti qophii kanarratti yoo namni miliyoonni 10 hirmaate birruma kuma takka akkaawuntii bantanii yoo galchitan birrii biliyoona 10 galchitan. Baankiin kun sadarkaa baankii tokkoffaa dhaqee jira. Rakkoo takka hin qabu qulqulleessinee jirra ammallee keessa jirra huma takka hin sodaatina. Itti deemaa baankii teessan. Guyyaa Alhadaa magaalaa Hararitti istaadiyoomii Imaam Ahmaditti wal haa agarru. Nagayatti galatooma.